Ididiada galani Kenya ulfina satif kane undi Kenya Maqaa Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos kan isin jaallatu biyya keessaa akkasuma biyya alaa taa'uudhaatiin karaa gola Ididiyaa YouTube kanneen daawwataa jirtan bakka jirtaniif lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Akka eeyyama Waaqayyoo ta'ee har'a sagalee Waaqayyoodhaa daqiiqaa muraasaatiif wajjiniin baranna. Mata duree taasisuudhaatiin kan nuti waliin ilaallu qulqulluu abbaan keenya Yohaannis kan inni barreesse wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 14 gubbaa irratti jecha barraa'ee jiru mata duree taasisuudhaan waliin baranna. Sagalichis akkas jedha. Tiksee gaariin ana. An hoolota koo beekaa, hoolonni koos na beekuu kan jedhu ta'a. Sagalee kanaan Waaqayyoo akka nu barsiisuudhaaf, akka nu gorsuu tolaaf eeyyama Waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo barreessaan jecha kanaa qulqulluu abbaa keenya jaalallee gooftaa kan jedhame duuka bu'oota keessaatii tokko kan ta'e qulqulluu abbaa keenyaa Yohaannisidha. Barreessaa jecha kanaa kan ta'e Yohaannisiin haa ta'uyyuu maleessaa abbaan jecha kanaa garuu Waaqayyo Waaqa keenya, Fayyisaa keenya, Mootii moototaa, Gooftaa gooftotaa, Ilma Waaqayyoo, Ilma Durbee Maariyaam, Kiristoos Iyesuusidha. Egaa kaayyoon barnoota keenyaa tiksee gaarii hin taanerraatii amalli inni ittiin gargar ba'u maalidha kan jedhuudha. Kanaaf nuti immoo hoolonni tiksee gaarii kan ta'eef tiksee gaarii hin taane amaloota isaanii beekuudhaan gargar baasne tiksee gaariif tiksee isa amanamaa ta'e duukaa akka buunuuf isa faana akka deddeebinuuf isaa wajjin akka jiraannuudhaaf sagalee nutti dubbatudha. Waaqayyo Waaqni keenya jalqabaa hanga xumuraatti akka nu barsiisuuf akka nu gorsu tola isaa eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Laphee keenya nuuf saaquudhaatiin dubbii sagalee Waaqayyoodhaa gaafa sanyii ta'ee gaafa faca'u lapheen keenya immoo lafa gaarii ta'ee firii gaarii akka argamsisu eeyyama Waaqayyo keenyaa nuuf haa ta'u. Jalqaba gubbaa irratti wanti nuti ilaallu amala tiksee gaariiti. Tiksee gaariin amalli isaa tiksee gaarii hin taanerraati maaliin adda ba'a maaliin gargar baasnaa isa jedhu kitaaba qulqulluu irraati ragaa waliif kennuudhaatiin walitti himaa wal hubachiisaa waliin deemna. Jalqaba irratti amala tiksee gaarii ilaalla. Tiksee gaariin lubbuu isaa hoolota isaatiif kan kennudha jedha. Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 10 lakkoofsa 11 gubbaa irratti gaafa barreessu. Lubbuu isaa hoolota isaatiif dabarsee kan kennudha jedha. Eeyyeen tiksee gaariin jireenya hoolota isaatiif jecha kan lubbuu isaa kennudha. Amalli tiksee gaarii kanadha jechaadha. Kanaafidha Yohaannis ergaa isaa jalqabaa yookiin isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 gubbaa irratti maal jedha? Jaalala jechuun isa kanaa jedha. Jaalala jechuun isa kana. Tiksee gaarii kan ta'e lubbuu isaa hoolonni isaa akka isaan jiraataniidhaatiif lubbuun akka isaan hin banneef ofii isaatii lubbuu isaa dabarsee isa kennudha. Tiksee gaariin amalli isaa isa kanadha. Inni kan biraan hoolota isaa maqaa isaaniitiin waama yookiin maqaa isaaniitiin isaaniin beekaadha. Amalli tiksee gaariidha isa kanadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 3 gubbaa irratti tiksee gaarii inni ta'e hoolota isaa maqaa isaaniitiin isaaniin waamaa jedha. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 10 lakkoofsi 4 akkasuma wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 5 gubbaa yoo dubbisne argachuu dandeenya. Maqaadhaan waamuun walitti dhufeenya tiksee fi hoolota gidduu jiru kan ibsudha. Maqaa isaaniitiin hoolota waamuun tikseen inni gaarii tiksee inni amanamaa ta'e. Kana jechuun tiksee sanaatiif hoolonni walitti dhufeenya isaan qaban kan inni ibsudha jechuudha. Waan walitti dhufaniif waan wal beekaniidhaaf amala walii waan wal beekaniif maqaa isaaniitiin isaaniin waamaan. Inni kan biraan maqaadhaan waamuu jechuun jaalala isaan gidduu jiru ibsuudha.
Gaafa akkas jedhamu namni tokko nama tokko kan inni beeku maqaadhaan beeka hojii isaatiin hin beeka gaafa jennu walitti siqeenya isaan gidduu jiru jecha. Nama takkaa hin beekne maalummaa isaa kan hin beekne maqaadhaan waamuun hin danda'amu. Nama tokko maqaadhaan waamuudhaaf dursa walitti dhiheenya hariiroo wajjiniin uumuudhaatiin yoo walitti siqan maqaa walii baruu sanaan booda maqaadhaan wal waamachaa. Namni wal hin beekne maalummaa walii kan hin beekne argaa walii kan hin beekne maqaadhaan wal waamuu waan hin dandeenyeedhaaf. Kanaaf tiksee inni gaarii tiksee inni amanamaa ta'e hoolota isa maqaa isaaniitiin isaanii waamaadha. Kan biraan jaalala isaaniif waan qabuudhaatiif maqaa isaaniitiin isaaniin waama. Maqaadhaan kan isaan waamudha. Inni kan biraan maqaadhaan waamuun hoolota badaniif hoolota jiran gargar baasuudhaaf illee kan gargaarudha. Maqaadhaan waamuun. Akkasumaatiin miti jecha. Tiksee gaarii inni ta'e hoolota isaa maqaa isaaniitiin isaan waama jechuun hoolonni kan badanii jiraniif warroota jiran gargar baasuudhaaf illee kan gargaarudha. Maqaa waan beekuuf maqaadhaan waan isaaniin waamuuf warra badan warra jiran gargar baasuudhaaf illee ni tola jechaadha. Kanaaf amaloota tiksee gaarii inni ta'e amala tiksee isa gaarii ta'e inni hoolota isaatiif dhimmu inni hoolota isaatiif barbaachisu inni hoolota isaatiif dabarsee of kennu amaloonni isaa amala gaarii kan ta'e hoolotaaf dabarsee kan of kennu hoolotaaf kan dhimmu jechaadha. Kanaaf iyyuu tiksee gaariin amalli isaa maal akka inni ta'e gargar baasnee beekuun barbaachisaadha. Yeroo kanadha hoolonni tiksee gaariif tiksee isa gaarii hin taane tiksee isa qacarriidhaan hojjetu yookiin tiksu gargar baasanii beeku jechaadha. Kanaaf nuti tiksee isa gaarii ta'eef isa gaarii hin taane gargar baasnee amaloota isaanii gaafa barru hordofuun nun dhibu jechaadha. Duukaa bu'uun nun dhibu. Itti of gatuun isatti amanachuun nun dhibu jechaadha. Kanaaf inni kan biraan gabaabaadhumatti hoo tiksee gaarii inni ta'e amalli isaa inni tokko hoolota fuuldura adeemuudha. Hoolota fuuldura adeema. Hoolota fuuldura deemuu jechuun waan salphaa miti. Aarsaa guddaa gaafata. Hoolota fuuldura adeemuun of kennuudha. Dabarsanii hamaa fuuldura jiru hundumaatiif dabarsanii of kennuu jechaadha. Fuuldura deemuu jechuun lubbuu ofii dabarsanii kennuu jechaadha. Maaliif jenna yeeyyiin hoolota isaa sana akka hin miineef, akka lubbuu hin baasneef, akka dhiiga hin dhangalaasneedhaaf, akka hin bittinsineedhaatiif hoolota isaa fuuldura deema. Hamaa hoolotatti dhufu dursee kan fudhatu tiksee isa gaarii sanadha jechaadha. Tiksee isa amanamaa sanadha jechaadha. Amalli tiksee gaarii kanadha. Amalli tiksee isa gaarii inni hoolota isaatiif dhimmu inni hoolota isaatiif dabarsee of kennu amaloonni isaa akkasidha jechaadha. Hanga lubbuu isaa hoolota isaatiif dabarsee kennuttidha. Hoolonni tiksee gaarii inni ta'e Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:16 irratti maal jedha? Hoolota kan biraa hoolota warra isa bira jiran malee kan biraas walitti kan hin qabudha. Dallaa isaa keessa warra jiran qofaa otoo hin taane dallaa isaatiin alatti warra jiran warra badanii jiran warra daandiirraa maqanii jiran warra hatamanii jiran walitti kan qabudha. Inni kun amala tiksee isa gaarii yookiin tiksee isa amanamaati jechaadha. Kanaafidha raajichi Hisqeel boqonnaa 34:16 gubbaarratti maal jedha? Ani isa bade nan barbaadaa jedha. An isa bade nan barbaada. Hisqeel boqonnaan 34:15 an hoolota koo nan tiksaa jedha. Tiksee inni gaariin hoolota isaa warra jiran kan eegu kan tiksu warra badanii jiran immoo kan barbaadudha. Amala tiksee isa gaarii kan ta'edha. Isaan tiksuu qofaas miti. Hisqeel boqonnaa 34:15 irratti an hoolota koo nan tiksa isaan nan boqochiisa jedha. Tiksuu qofaa miti hin boqochiisa. Boqonnaa isaaniif kenna. Iddoo aara galfii iddoo boqonnaas kan isaaniif kennudha. Tiksee isa gaarii, tiksee isa amanamaa kana wajjiniin akka jiraannu
bobaa isaa jalatti akka aara galfannu tolaaf eeyyama Waaqayyo keenyaa nuuf haa ta'u. Tiksee inni gaariin, tiksee inni amanamaan amalli isaa kana erga ta'e, tikseen inni miindeffamaan amalli isaa kanarraati kan gargar ba'u maali isa jedhu qabxii lamaan tokko waliin ilaalla. Tiksee miindeffamaan amalli isaa waa'een hoolota isaa, waa'een hoolota kan isa dhibu miti, kan isa yaaddessu miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:14 gubbaa irratti kan dubbate barraa'ee jira. Yohaannis wangeela isaa kana irratti katabeetiin jira. Tikseen miindeffamaan waa'een hoolotaa kan isa hin dhibnedha. Hoolonni yoo badanis yoo bittinnaa'anis waan isa ajaa'ibu miti. Maaliif? Miindeffamee waan hojjetuudhaaf, miindeffamee waan tiksuudhaatiif. Kanaaf tikseen inni miindeffame kun tiksee gaarii, tiksee amanamaa kan ta'e hoolota fuuldura deemee hoolota isaa tiksa. Tiksee miindeffamaan garuu hoolota dudduuba deema. Hamminni yootti dhufe, yeeyyii yootti dhufte fuulduraatiin inni ofii isaatiin maal ta'a? Hoolota bineensatti kenne, yeeyyiitti kenne kan baqatudha jechaadha. Kanaaf tiksee miindeffamaan amalli isaa tiksee gaarii irraatii kanaan gargar ba'a. Adda baafachuun barbaachisaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:10 akkasuma Hisqeel raajii isaa boqonnaa 34:1 kaasnee hanga 6tti yoo dubbisne kan nuti argannu tiksee miindeffamaan waa'ee mataa isaa qofaadhaaf dhiphataa jedha. Waa'ee mataa isaa qofaadhaaf, waa'ee qarshii argachuu isaa qofaadhaaf, waa'ee bu'aa buufachuu isaa qofaadhaaf kan dhiphatudha. Tikseen inni kam? Tiksee inni miindeffamaa ta'e. Inni kan biraan wangeela Yohaannis boqonnaa 10:12 gubbaa irratti maal jedha? Yeeyyiin yemmuu dhufu ni baqataa jedha. Yeeyyiin yemmuu dhufu ni baqata. Amalli kun amala tiksee miindeffamaati. Agartanii? Tiksee inni gaarii kan ta'e garuu yeeyyiin gaafa dhufu hoolota isaa yeeyyiitti kennee kan dhiisee kan baqatu utuu hin taane hoolota fuuldura bu'ee hoolonni isaa sun akka isaan hin nyaatamneef, dhiigni akka dhangalaaneef, lubbuun akka hin baaneedhaatiif fuuldura hoolota isaatii bu'ee kan tiksudha. Tiksee amanamaan. Inni miindeffame garuu akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 10:12 irratti barraa'e yeeyyiin yemmuu dhufu ni baqata. Hoolota rakkinatti, dhiphinatti, gadadootti dhiiseetu ofii isaatii of oolcha jechaadha. Ofii isaatii ni dheessa, ni baqata. Kanaaf amala tiksee gaariif amala tiksee isa miindeffamaa gargar baasuun barbaachisaadha. Inni kan biraan amala hoolotaati. Hoolonni hoo nuti. Tiksee gaariin amala akkasii erga qabaate, tiksee miindeffamaan amalli isaa maal akka inni ta'e tiksee gaariirraa erga gargar baasne, hoolonni hoo nuti hoo amalli keenya amala akkamiiti? Tiksee hoolonni maal ta'uu qabu isa jedhuudhaatiif tokkoffaa irratti wangeelli Yohaannis boqonnaan 10:4 maal jedha? Sagalee tiksee isaanii ni beeku jedha. Sagalee tiksee isa gaarii ta'e beekuutu nu barbaachisa. Yoos malee nagaan bobba'anii galuun hin danda'amu. Yoos malee boqonnaa argachuun hin danda'amu. Yoos malee aara galfachuun hin danda'amu. Yoo maal ta'e malee sagalee tiksee isa gaarii sana gargar baasanii yoo beekan malee. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 10:4 immoo ammas maal jedha? Tiksee gaarii ni hordofuu jedha. Tiksee isa gaarii sana hordofuun nu barbaachisa. Isa duukaa bu'uu nu barbaachisa. Inni nu fuuldura bu'ee gaafa deemu nuti immoo isa hordofnee isa duuba bu'uu nu barbaachisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:15 balbala ittiin ol seenan ni beeku jedha. Eenyu? Hoolonni. Balbala ittiin ol seennu. Balbala ittiin gara jireenyaatti deemnu. Gara boqonnaa bara baraatti kan ittiin deemnu beekuun barbaachisaadha. Balbala jireenyaa kan ta'e immoo Waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa kan ta'e ilma Waaqayyoo Kiristoos Iyyesuusidha. Daandii dhugaadhaaf jireenyi ana jedhee akkuma inni dubbatu gara jireenya bara baraatti deemuudhaatiif tiksee keenya isa gaarii, tiksee keenya isa amanamaa kan ta'e Kiristoos isa hordofuudhaatiin isa wajjiniin deemuutu nu barbaachisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:15 maal jedha? Aniif hoolonni koo wal beeknaa jedha. Aniif hoolonni koo wal beeknaa. Tiksee keenya inni gaarii, tiksee keenya inni amanamaa nuyi hoolota isaa, ijoollota isaa
kan nu beeku erga ta'e nutis isa beekuudhaan isaa wajjiniin jiraachuu isa hordofuu nu barbaachisaa jechaadha. Isaa wajjiniin akka deemnu boqonnaa bara baraa iddoo aara galfii iddoo boqonnaa mootummaa isaa isa dabarre sana dhaaluudhaaf galuudhaaf achi boqochuudhaatiif isa hordofuu nu barbaachisa. Isa dhaga'uu nu barbaachisa jechaadha. Tiksee keenya isa gaarii ta'e tiksee keenya isa amanamaa ta'e hordofuudhaan isaa wajjiniin deemuun barbaachisaadha. Kanaafidha wangeelli Yohaannis boqonnaan 10:7 anadha balballi hoolotaa jedha. Hoolonni kan isaan ittiin gara jireenyaatti ol seenan, kan isaan ittiin gara boqonnaatti ol seenan, balballi inni dhugaan, balballi inni gaariin anadha jedha. Innis eenyudha? Kiristoos. Eenyudha? Yesuusidha. Eenyu ilma Waaqayyoo sagalicha isa jalqaba Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 1:1 gubbaa irratti jalqaba sagaleetu ture, sagaleen sun immoo Waaqayyoon bira ture, sagalicha ofuma isaatiiyyuu Waaqayyoon ture jedha. Isa malee wanti ta'e tokko illee hin jiruudha. Inni wanti hundumtuu isaan ta'e kun immoo Kiristoos. Inni wanti hundumtuu isa malee kan ta'e tokko illee kan hin jirre kun immoo ilma Waaqayyoo, ilma durbee Maariyaam, Yesuus Kiristoosidha. Eeyyeen balbalichaan gara jireenyaatti nu galuu nu barbaachisa. Karaa balbala kanaa ol seenuu nu barbaachisa. Balbalichi Kiristoos gara isaatti dhiyaannee isaan gara jireenya bara baraatti akka seennu tolaaf eeyyama Waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 10:5 irratti sagalee nama ormaa waan beekaniif duukaa hin deemanii jedha. Sagalee eenyu? Sagalee nama ormaa, sagalee isa tiksee isa miindeffamee waan beekaniif duukaa hin bu'anii jedha. Kanaafiyyuu tiksee gaarii tiksee isa miindeffame gargar baasuudhaatiin tiksee isa dhugaati kan ta'e kan ittiin gara jireenyaatti ittiin ol seennu sana Kiristoosiin hordofuudhaan isa faana akka deemnu tolaaf eeyyama Waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Egaa walumaa galatti saboottan Waaqayyoo eegumsi Waaqayyoo karaa baay'eedhaanidha kan inni mul'atu. Dhiifamni isaa jabina dabarsee of kennuun isaa warra badan barbaaduun isaa obsaaf kanneen kana fakkaatan. Eegumsi Waaqayyoo kallattii garaa garaatiin kan inni mul'atu jechaadha. Kanaafiyyuu Waaqayyoo tiksee kootii ani homaa hin sodaadhu jedhee qulqulluun abbaan keenya faaruu isaa irratti faarsaa Daawit 23:1 gubbaa irratti akkuma inni dubbatu tiksee gaarii kan ta'e Kiristoosiin hordofuudhaatiin isaan akka tiksamnu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Ergaa Yohaannis boqonnaa 4:10 gubbaa irratti jaalala jechuun isa kanadha. Akkuma inni jedhe tiksee gaarii kan ta'e Waaqayyo Waaqni keenya ilmi Waaqayyo ilmi durbee Maariyaam nuyi hoolota isaatiif lubbuu isaa akkuma inni dabarsee nuuf kenne tiksee keenya isa amanamaa ta'e tiksee keenya isa gaarii isa ta'e ittiin gara jireenya bara baraatti kan ittiin gallu isa qofaa waanta ta'eedhaatiif isa hordofuudhaan isa faana akka deemnu eeyyama Waaqayyo keenyaa nuuf haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:14 tiksee gaariin ana. An hoolota koo beekaa hoolonni koos na beeku. Nutis tiksee keenya isa gaarii kan ta'e Kiristoosiin beekuudhaan isaa wajjin jiraachuudhaatiin jireenya bara baraa akka argannu tola isaatiif eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Inni nu barsiise, inni nu gorse tiksee keenya isa gaarii, tiksee keenya isa amanamaa kan ta'e Waaqayyo Waaqa keenyaaf galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isa haa qaqqabu. Kan nu barsiise, kan nu gorse maqaan isaa ulfaatu. Guyyaa kan biraa barumsa kan biraatiin deebinee walitti deebinaa. Haga sanatti nagaan tura. Horaa bulaa deebanaa. Ididiyaadhaa galanni keenya ulfina isaatiif